Ayyaanniif nagaan Waaqayyo Abbaa keenya biraa, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraas iddooma isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Waaqayyoon Abbaa keenya karaa addaa gaarii goonee galateeffanna. Gargaarsaaf eegumsa karaa addaa isa biraa nuuf ta'eef maqaan isaa guddaa bara baraan kan ulfaateef kan kabajame haa ta'u. Yeroo kana mata duree waliin ilaallu kan inni jedhu dibicha warqee fi waaqa tolfamaa ammayyaa kan jedhu waliin ilaalla. Dibicha warqee fi waaqa tolfamaa ammayyaa. Dubbiin kun baay'ee murteessaadha. Bara kakuu moofaa keessatti yookiin Israa'eloonni qaamaan turanii Waaqayyo karaa Musee biyya Gibxi keessaa isaan baasee lafa onaa keessa deemaa kan turan, Kanaaniin galuudhaaf deemaa kan turanii yeroo isaan gantummaa waaqa irratti godhanii fi dibicha warqee tolfatanii waaqa tolfamaa tolfatanii biyya Gibxi keessaa situ nu baase jedhanii yeroo sagadaniifii fi bara keenya immoo akkamitti seenaa waldaa kiristaanaa yookiin keessumaa bara kana waldaa dhugaadha ofiin jedhanii wajjin akkamitti akka deemu wal bira qabne ilaalla. Dubbii kana xiyyeeffannaadhaan akka ilaallu barbaada. Dubbii kanaaf iddoo laannee karaa addaa dubbiin kun akka nuuf ifuuf Waaqayyo sammuu keenya akka nuuf banuuf fuula Waaqaa duratti kadhataan dhiyaannaa ni kadhanna. Waaqarra isa jiraattu abbaa keenya galata addaa qabannee fuula kee duratti dhiyaanna. Tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosin nuuf laattee qulqulluu koo wanti hafe hin jiru. Baay'ee nu jaallatta, baay'ee nu mararfatta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keessatti nu jaallatteen bara baraan galannii fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana dubbii kee akka hubannuuf akka barruuf adaraasin kadhadhaa dubbii kanaan qulqulluu koo iddoo dhaabbannee jirru eessa akka jirru hubannee dubbiin kee inni qulqulluun sagaleen kee kan jiru duukaa akka buunuuf gooftaa keenya adaraasin kadhadhaa maqaa gooftaa Yesuus ilma keef jedhii hafuura keetiin yeroo kana ati nu guutii nu barsiisi. Karaa addaa jireenya keenya irratti ati ulfaadhu ati immoo akka fedha keetti qulqulluu keenya si wajjin waliigallee akka deemnuuf nu gargaari. Jireenyi keenya hundinuu ulfina keef haa dhumatu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Tole Waaqayyoon gaarii goonee galateeffanna. Akkuma nama jedhee wanti har'a waliin ilaallu seera ba'uu boqonnaa 32 keessa kan jirudha. Seera ba'uu boqonnaa 32 fi haala bara keenyaa wajjin akkaataa inni itti wal qabatu kan ilaallu ta'a bal'ifne. Seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa tokkorraa kaanee yommuu dubbisnu akkas jedha. Sabni suni jedha. Sabni sun Museen tulluu irraa gadi bu'uun isaa akka ture yommuu argan Aroonitti dacha'anii Musee isa biyya Gibxii nu baase kanatti maal akka itti dhufe hin beeknu. Kanaaf ka'iitii waaqayyolii nu dura adeeman nuuf tolchi jedhan. Maal jedha? Sabni suni jedha. Museetti maaltu akka itti dhufe hin beeknu. Musee isa biyya Gibxiidhaa nu baasetti maaltu akka itti dhufe hin beeknuuti. Waaqayyolii nu dura adeeman maal godhi? Nuuf tolchi. Jarri kun maal ta'an? Obsa dhabani. Obsa dhabani. Inni fuula Waaqayyoon dura deeme. Waaqayyoon wajjin iddoo itti wal argee waan saba sanaaf barbaachisu seera sabni sun ittiin buluu qabu Waaqayyo irraa fuudhuudhaaf Waaqayyo irraa dhaga'uudhaaf fuula Waaqayyoon dura yommuu adeemetti isaan garuu obsa dhabanii maal godhan jedha. Waaqayyolii nu dura adeeman nuuf tolchi. Museetti maaltu akka itti dhufe hin beeknu jedhan Arooniin. Aroon obboleessa Museedhaan akkas jedhan. Lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Kanarratti Aroon amartii warqee gurra dubartoota keessanii, ijoollee dhiiraa keessanii, ijoollee durbaa keessaniittis ciraatii as anatti fidaa jedhe. Rakkoon Aroonii inni guddaan yaada isaanii dhaga'uudha. Osoo waa'ee waaqaa beeku, waaqa dhugaa osoo beeku, yaada sabaa dhaga'ee ofii isaatillee dogoggora keessa gale. Maal godhaa jedhe? Saba isaan mataa jabaataniif jecha warqee amartii mormaa warqees jedhe gurra dubartoota keessaniitti ijoollee dhiiraa keessaniitti jedhe ciraati maal godhaa jedhe amartii warqee jedhe
dubartoota keessanii gurra isaaniitti ijoollee dhiyaates ciraate gara kootti as natti fidaa jedhe. Isaanis hin geessan. Lakkoofsa hidhatta keedha. Namoonni hundinuu amartii warqee gurra isaaniitti ciranii gara Aroonitti hin geessan jedha lakkoofsa irratti. Afurratti. Inni immoo warqicha isaan harkaa fuudhee mi'a ittiin hojjetuun bifa itti baasee warqee baqfamaa irraa dibicha isaaniif hojjete. Yommus isaan yaa Israa'el Waaqayyo kee inni biyya Gibxii si baase isa kana jedhan jedha. Waan nama gaddisiisudha kun. Aroon warqee isaanirraa guuree ofii isaatii maal godhe? Ofii isaatii waaqa tolfamaa godheef, waaqa tolfamaa hojjeteef. Isaan immoo maal jedhee isa kananiif jedha? Yaa Israa'el inni biyya Gibxii si baase waaqni kee isa kam? Isa kana jedhan jedha. Waan nama gaddisiisu. Isa kana jedhan jedha. Obboloota koo gantummaan kana caalu hin jiru. Otoo Waaqayyo nutti dadhabuu, osoo Waaqayyo nu geggeessu, waaqni dhugaa osoo nu geggeessu, lakkii waaqni inni nu wajjin jiru, waaqni inni nu geggeessaa jiru, inni karaa hundumaallee nu gargaare, isa kana miti jedhanii waaqa ofii godhachuun, waaqa ofii tolfachuun gantummaa hamaadha. Balaa hamaadha. Itti dhufamni ilaalla waan ta'eef rakkina hin qabu. Maal jedhan jedha? Waaqayyo inni biyya Gibxii si baase isa kana jedhan jedha. Lakkoofsa irratti akkeedha. Aroon kana argee isa duratti iddoo aarsaa hojjetee labsii labsee bor ulfina gooftichaatiif maal haa ta'u jedheedha. Guyyaa ayyaanaa haa ta'u jedheedha. Bor jedheedha. Eenyuun duratti? Waaqa dhugaa duratti? Waaqa dhugaa duratti miti. Eenyuun duratti? Waaqa tolfamaa duratti. Isa inni isaaniif hojjetu duratti. Bor guyyaa ayyaanaa haa ta'u jedhee eenyuuf? Ulfina gooftichaatiif jedhe. Ulfina eenyuuf? Ulfina dibicha warqee irraa tolfame sanaaf guyyaa ayyaana haa ta'u jedhee labseedha. Aroon hin labseedha. Wanta baay'ee nama gaddisiisu, wanta baay'ee garaa nama nyaatudha. Aroon saba duukaa bu'ee dogoggora guddaa hojjete. Dogoggora guddaa hojjete. Okay. Amma obboloota koo maaltu gantummaa kana fide? Maaltu gantummaa kana fide? Gantummaa kana wanti fide tokko Museen waan tureef obsa dhabani akkuma seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 11 ilaallee obsa dhabani. Obsanii eeguu dhabani. Inni kan biraan immoo waaqa ofii isaaniitii ijaan argan, kan ijaan argan, kan qaqqabanii ilaalan barbaadan ofii isaaniiti. Kana fedhaniitu waaqa nu dura deemu nu tolche jedhan. Waa'een amantii isaaniif hin galle jechaadha. Waa'een amantii isaaniif hin galle jechuudha. Inni kan biraan immoo sirna waaqeffannaa isa biyya Gibxiitti baran sana garaa isaanii keessatti qabatanii waan jiraniif sirnichi waaqeffannaa sun garaa isaanii keessatti waan hafeef jechatu isa duukaa bu'an. Waa'ee kanaatiif Isxifaanos akkeedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 39 hanga 41 yeroo dubbifnu akkas jedha. Abboonni keenya garuu Museef abboomuu hin jaallanne. Ofirraa isa darbatanii yaadaan gara Gibxiitti deebi'an. Isaan yommus Arooniin ka'ii waaqayyolii dura buutuu nuuf ta'an nuuf tolche. Museen inni biyya Gibxiitti nu baase silaa waan inni ta'e hin beeknu jedhan. Isaan yeroo sanatti waan akka jabbii tolchanii waaqayyicha tolfame sanaafis aarsaa dhiyeessan. Ulfina hojii harkaa isaanii kanas maal godhan jedha? In ayyaaneffatan jedha. In ayyaaneffatan jedha. Yaadaan gara eenyutti deebi'an jedha? Yaadaan gara Gibxiitti deebi'an jedha. Biyya lafaa keessaa yommuu baanu fixannee raawwannee murannee hin baanu taanaan yaadni waa'ee biyya lafummaa nu keessatti hafee taanaanii balaadha. Isaan keessatti isa biyya Gibxi keessatti waaqeffachaa turan, isa biyya Gibxi keessatti sagadaafii turan sanatu, sagada isa biyya Gibxi keessa ture sanatu yaada isaanii keessaa maal hin taane hin banne. Kanaaf jecha waan inni ta'e hin beeknu waaqayyo tolfamaa nuuf maal godhi? Nuuf hojjedhu jedhan. Nuuf hojjedhu jedhan. Waan baay'ee nama gaddisiisuuf nama ajaa'ibudha. Nama ajaa'ibudha. Obboloota koo bara keenyatti yommuu finnu waaqeffannaan waaqa tolfamaa bara keenyaa waaqa dhugaa dhiisanii gara waaqa tolfamaa ofii kan macaafa qulqulluu irra hin jirre bocachuu jira. Kan macaafa qulqulluu irra hin jirre maal gochuu? Bocachuutu jira. Bara keenya akkamitti wal qabata? Waaqeffannaa inni bara keenya, waaqeffannaan waaqa tolfamaa inni ammayyaa kuni waaqa yaada waaqa sobaa qabaachuudha.
Maal jechuudha jechuun? Waaqaaf sagada jechaa waaqa sobaadhaaf maal gochuu? Sagaduu. Yaadni keenya waaqa sobaadhaaf sagaduu, yaadni keenya waaqa sobaa wajjin deemu jechuudha. Waaqichi immoo waaqa akkamiiti? Waaqa macaafa qulqulluurra hin jirre. Waaqa macaafa qulqulluurra hin jirre. Kan macaafa qulqulluun nutti himne. Kan macaafa qulqulluun nutti himne. Akkuma kana immoo luboota, geetota amantii ol maal gochuu? Ol kaasuu, ol kaasanii ilaaluu, ijarra kaa'achuu. Geetota amantii abbaa keenya jechuu, abbaa keenya isa qulqulluu jechuu, namaan abbaa keenya jechuu jechuudha. Namaan ofirratti mo'isu gooftaa godhachuu jechuudha. Inni kan biraan jireenya keenya guyyaa guyyaan keessatti wantoonni waaqa tolfamaa nutti ta'an jiru. Wantoonni baay'een nyaataaf dhugaatii yoo ta'e, horiin yoo ta'e, namni yoo ta'e, firri yoo ta'e, kallattii kamiiniyyuu wantoonni waaqa tolfamaa nutti ta'an jiru. Waaqa tolfamaa ammayyaa kan ta'an. Inni kan biraan amantii beekamaa ta'ee dhugaa iddoodhaa balleessanii amantii beekamaa ta'e jechuunis waldoota kiristaanaa keessatti wanta beekamaa ta'e addumaan itti aanu waan ta'eef rakkina hin qabu. Wanta waldaan kiristaanaa hundirratti walii galtee fudhattu maal gochuu? Waaqa godhachuudha. Dhugaa macaafa qulqulluu irraa garagalanii isa akka macaafa qulqulluutti dhugaa ta'e dhiisanii isa waldaan kiristaanaa walii galtee mirkaneessite walii galtee macaafa qulqulluutti utuu hin hundaa'in wanta macaafa qulqulluu hin jirre isa ishee walii galtee keessana maal gochuu? Isa fudhachuu. Maal gochuudhaaf? Wal biratti fudhatama argachuudhaaf. Fudhatama wal biratti argachuudhaaf. Jaalala wal biratti qabaachuudhaaf. Kabajama argachuudhaaf. Sanatti walii galuudha jechaadha. Kanneen akka barnoota sadan tokkummaa fi kanneen akka guyyaa dilbataadhaan sanbata jechuu jechaadha. Guyyaa dilbataarra waaqeffachuu akkuma kana immoo barnoota sadan tokkummaa yookiin sadan waaqa tokko kan jedhu. Hara kan irratti xiyyeeffadhu barnoota sadan tokkummaadha. Sababni isaa waa'ee waaqummaadha waan ta'eef kan ilaalaa jirru. Waa'ee guyyaa dilbataa yoo ta'e waa'ee seera waaqaadha. Guyyaa sanbataaf dilbata wal bira qabne illee waa'ee seera waaqaadha. Har'a garuu waa'ee waaqummaa ilaalaa waan jirruuf kan namni itti sagadu waan ta'eef sadan tokkummaadha xiyyeeffadha. Kun waaqa tolfamaa bara keenyaati. Waaqa tolfamaa bara keenyaati obboloota ko. Eechi Faarsaa boqonnaa 100 lakkoofsa 19 irratti maal jedha waa'ee saba Israa'eliif? Isaan tulluu Horeebitti jabbii hojjetatan bifa baqfame sanattis maal godhan jedha? In sagadan jedha. Bifa tolfame sanattis maal godhan jedha? In sagadan jedha. Lakkoofsa 2 irratti akkeedha. Isaan ulfina waaqayyoo isaanii bifa sangaa marga dheedutti diddiiran. Har'allee waaqa dhugaa fuudhanii bifa waaqa isa hin beekamneetti, bifa waaqa isa iccita jedhamutti jijjiiruu jechaadha. Akkuma kana immoo Iskeel boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Ani isaaniin tokkoon tokkoon keessan wanta ciiggaa'isaa isa iji keessan duukaa jiru sana gataa. Ani waaqayyo gooftaa keessan waanan ta'eef waaqayyolii tolfamoo warra Gibxiinis of hin xureessinaa nan jedheedha. Lakkoofsa 8. Isaan garuu ana irratti hin ka'ani. Anaaf dhaga'uus hin barbaanne. Tokkoon tokkoon isaanii wanta ciiggaa'isaa isa iji isaanii duukaa jiru sana hin ganne. Waaqayyolii tolfamoo warra Gibxiis hin dhiifne. Yommuu isaan biyya Gibxi keessatti aarii koo isaanitti bahuudhaaf dheekkamsa koo isaan irratti nan dhangalaasa jedheen tureedha. Jedheen tureedha Waaqayyo. Isaan waaqa tolfamaa isa biyya Gibxi sana hin dhiifneedha. Har'allee waldaan kiristaanaa osoo macaafni qulqulluun itti himamu, osoo waaqni dhugaa eenyutti akka ta'e macaafa qulqulluudhaa itti himamu, waldaan kiristaanaa harka hedduun waaqa tolfamaa isaanii hin dhiifne. Isatti sagadan hin dhiifne. Iskeel boqonnaa 14 lakkoofsa irratti akkeedha. Yaa mucaa namaa, jarri kun waaqayyolii tolfamoo isaanii garaa isaanii keessa kaa'ataniiru. Yakka isaanii isa isaanitti gufuu ta'es of dura dhaabbataniiru. Egaa akka isaan ana waa gaafatan nan godhaarii jedha. Waaqa tolfamaa isaanii maal godhaniiru? Garaa keessa kaa'ataniiru jedha obboloota ko. Garaa keessa kaa'ataniiru jedha. Sabni kun har'allee sabni waaqaa waaqa tolfamaa isaanii garaa keessa kaa'ataniiru. Garaa keessa kaa'ataniiru. Waaqa tolfamaa yommuu jennu waan harkaan hin qabne ta'uu danda'a. Yookiin manni ijaaramee fi kan keessatti sagadamu ta'uu dhiisuu danda'a. Ofuma ofii keessaa waaqa tolfamaa qabaachuudha.
Waa'ee Waaqayyoon yaada sobaa amanuu jechuudha. Waan soba ta'e amanuu jechuudha. Soba amanuu jechuudha. Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 21 fi 22 irratti akkas jedha. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina laanneef galatas isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame. Ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwooman jedha. Har'a nuyi beenna jedhu, ogeessota jedhu, nuuf galeera jedhu, baranneerra jedhu, macaafa qulqulluu beenna jedhu. Osooma beekanii maal ta'an gowwooman jedha. Ogeessota osoo ofiin jedhanii maal ta'an gowwooman jedha. Gowwooman jedha. Lakkoofsa 23 ulfina Waaqayyoo san duunee bifa nama isa du'utti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miilla afuriitti, bifa warra lafa irra munyuuqanittis diddiiran. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kennedha. Akkuma saba Israa'el akka godhe har'allee bara keenya ulfina Waaqa isa dhugaa, ulfina Waaqa san duunee fuudhanii Waaqa hin beekamnetti waan jijjiiraniif Waaqayyo jedha. Hosea boqonnaa 11 maroo dubbifnu achirratti. Waaqayyoodha. Sabaa wajjin akka dubbii qabu. Saba kanaa wajjin dubbii akka qabu. Yaa sabaa dubbii Waaqayyoo dhagaa jira. Waaqayyoo saba kanaa wajjin dubbii qaba achirratti. Dubbii Waaqayyoo dhagaa jira. Waaqayyoon beekuun biyya keessa waan hin jirreefidha. Kanaaf ulfina Waaqa dhugaa fuudhanii gara Waaqa hin beekamneetti jijjiiran jechaadha. Lakkoofsa 25. Isaan dhugaa waa'ee Waaqayyoo sobatti diddiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadanii hojjetaniif. Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamaadha. Ameen jedha. Ameen. Isaan maal godhan? Waa'ee Waaqayyoo dhugaa waa'ee Waaqayyoo sobatti maal godhan? Hin diddiirani. Waaqa dhugaa fuudhanii sobatti jijjiiran. Waan barreeffamee hin jirre macaafa qulqulluurra wanti hin jirretti jijjiiran. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf Waaqa ofii uummatanii harkaan tolchachuu miti inni bara keenyaa immoo yaadaan tolfachuudha. Garaa ofii keessatti tolfatanitti sagaduu jechuudha. Kanaaf akkuma kana macaafni qulqulluun bara dhumaa kanatti yeroo xumuraa kanatti akkas jedha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 4 kan yeroo dubbifnu. Warra dabarsanii nama kennan, warra eeggannaa hin qabne, warra of arguu dhabuudhaan of boksan, Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra isaan gammachiisu, warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasiirraa fagaadhu jedha. Yeroo xumuraa kanatti namoonni maal jaallachuu? Warra dabarsanii nama kennan akkuma kana immoo warra eeggannaa hin qabne, warra of arguu dhabuudhaan of boksan, Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru jedha. Waan isaan gammachiisu. Har'a waldaan yookiin sabni wanta isaan gammachiisu jaallatu. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu caalaa abaluu maal jedhee? Obbo Abaluu maal jedhee? Paaster Abaluu maal jedhee? Lubni Abaluu maal jedhee? Maal caalaa? Waaqayyoon dhaga'uu caalaa. Waaqayyo maal jedhee caalaa? Kan Waaqayyo jedhee dhaga'uu caalaa, Waaqayyoon jaallachuu caalaa wanta gurra isaanitti tolu dhaga'uu jaallatu. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoon fakkaatu. Bakkeedhaan nama Waaqayyoon fakkaatu. Keessa isaanii garuu waan tolfamaa waan jiruuf nama Waaqayyoon miti. Warra akkasiirraa fagaadhuudha. Warra akkasiirraa fagaadhuudha Phaawulos. Dhugaadha yeroo xumuraa kana keessa waan ta'aa jirudha kun. Waa'ee kana irratti kitaabni raajikkeedha. Waan tolfamaan wanta nuti itti sagannu waan ijaan argamu qofa akka hin taane, waan harkaan qaqqabamu qofa akka hin taane, waan iddoon sagadaa qophaa'ee fi keessatti sagadamu qofa akka hin taane. Kanaaf kitaaba raajii akkas jedha. No outward shrines may be visible. No outward shrines may be visible. There may be no image for the eye to rest upon, yet we may be practicing idolatry. Iddoon itti saganni godhamuuf kan hin mul'anne ta'uu danda'a. Iji irra boqochuudhaaf bifa keenyaallee dhibuu danda'a. Iji kan irra boqotu bifa keenyaallee dhibuu danda'a. Garuu waaqa tolfamaa shaakalaa jirra ta'uu danda'a. Sagada waaqa tolfamaa shaakalaa jirra ta'uu danda'a. Akkas jechuun maal jechuudha?
osooma iddoon itti sagadanii hin jiraatin, osooma bifa keenyaa itti sagadan kan ijaan argamu hin jiraatin, kan mul'atu hin jiraatin, waaqa tolfamaa shaakalaa jirra. Sagada waaqa tolfamaa shaakalaa jirra ta'uu danda'a jetti. It is as easy to make an idol of cherished ideas or objectives as to fashion gods of wood or stone. Akkuma waaqayyolii tolfamaa mukarraa yookiin dhagaarraa tolfachuu sana akkasuma waaqa tolfamaa yaada keenya keessatti kan jaallatame irraa yookiin immoo wantoota yaada keenya keessatti jaallataman irraa waaqa tolfamaa tolfachuun akkuma mukarraa yookiin dhagaarraa tolfachuu salphaadha jechuudha. Akkuma waan qabatamaa hojjechuu, waan ijaan argamu, wanta mul'atu waaqa tolfamaa tolfachuu akkuma kana yaada keenya keessatti, garaa keenya keessatti waaqa tolfamaa yaada keenya irraa tolfachuun salphaadha jetti. Thousands have a false conception of God and his attributes. Kumaatamaan kan lakkaa'aman namoonni hubannaa waa'ee waaqummaa irratti yookiin beekumsa waa'ee waaqummaa irraa fi amala isaa wajjin kan wal qabate irratti hubannaa sobaa qabu. Waa'ee waaqayyoo fi waa'ee amaloota isaatii namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hubannaa dogoggoraa, hubannaa sobaa qabu. They are as verily serving a false God as were the servants of Baal. Akkuma garboota Ba'aal sanaa isaan kunneen warri waa'ee waaqayyoo hubannaa sobaa qaban kun akkuma sana akkuma warra Ba'aaliif sagadaa turanii akkuma kana waaqa sobaadhaaf hojjetaa jiru jetti. Are we worshipping the true God as he is revealed in his word, in Christ, in nature, or are we adoring some philosophical idol enshrined in his place? Nuti waaqa dhugaa akkuma inni dubbii isaa keessatti, Kiristoosiin keessatti, uumama keessatti akka of mul'isetti waaqa dhugaadhaaf sagadaa jirra moo? Waaqa dhugaadhaaf keessa sagadaa jirra moo? Waaqa tolfamaa filosoofii yookiin waaqa tolfamaa yaadaa kan garaa keenya keessatti godhannu jechuudha. Bakka waaqa dhugaa buufannee isa leellifachaa jirraa jetti gaaffiidha. Kanaaf waaqni tolfamaan jira. God is a God of truth. Waaqayyo waaqa dhugaati. Justice and mercy are the attributes of his throne. Haqummaaf araarri amaloota teessoo isaati. He is a God of love. Inni waaqa jaalalaati, of pity and tender compassion. Thus he is represented in his son. Haala kanaanitu ilma isaa keessaan mul'ata. Our savior, fayyisaa keenya keessaan. He is a God of patience and long suffering. Waaqa obsa qabu. If such is the being whom we adore and to whose character we are seeking to assimilate, we are worshipping the true God. Yoo waaqni nuti leellifachaa jirru, waaqni nuti sagadaafii jirru, waaqa kana ta'e. Amalli nuti shaakaluu qabnullee amala waaqa kanaa yoo ta'e, nuti dhuguma waaqa dhugaa maal gochaa jirra? Waaqa dhugaadhaaf sagadaa jirra. Kanaaf waaqni dhugaan obboloota koo, waaqa filosoofii osoo hin taane waaqa dhugaa isa hundumaa gararraa jiru, isa hundumaan ol jiru, waaqa tokkicha ta'e waaqayyo abbaadha. Waaqayyo abbaadha. Maal jedha? Akkuma Kiristoos keessaan of mul'isetti waaqa dhugaaf sagadaa jirraa jetti. Gaaffii jalqabarraa gaafatame tokko. Moo filosoofii keenyaan, yaada keenyaan, falaasama kalaqnee itti sagadaa jirraa jetti. Kanaaf obboloota koo, akkuma waan mul'atu irraa, waan ijaan argamu irraa, waan qaqqabamu waaqa tolfamaa tolfannee itti sagaduu hin danda'amu. Akkuma kana garaa keenya keessatti illee waaqa tolfamaa yaadaan itti sagannu qabaachuu dandeenya. Kanaaf waa'ee waaqayyoo waaqa dhugaa ta'e dhiisanii lakkinni akkas jedhanii waan kan biraa amanuun, waaqa sobaa amanuun akkuma saba Israa'el warra Ba'aaliif sagade, akkuma kana immoo jabbii tolfatee sagadeefi sana waaqa tolfamaaf sagaduudha jechaadha. Waaqa tolfamaadhaaf sagaduudha jechaadha. Obboloota koo, barnoota sadan tokkummaa yoo itti dhanne namoonni maal jedhu? Iccita jedhu. Waaqayyo tokkodha, qaama garaagaraa sadiidhaan jira. Qaamaan sadii garuu tokko jedhu. Abbaa kan jedhu qabatamaatti hin jiru, abbaan dhugaan hin jiru, ilmi dhugaan hin jiru, hafuurri dhugaan illee jiru. Kana kan biraa akka jechuun abbaan dhugaan jiru, ilmi dhugaan jiru, garuu waaqa sadii keessaa tokko maqaa abbaa jedhu fudhate
tokko maqaa ilma jiru fudhate, tokko maqaa hafuura qulqulluu jiru fudhate, waaqa sadiitu bara baraan waliin jiraata. Isaan sadaniif saganni mala, isaan sadan tokkummaa qaamota sadaniidha jedhu yeroo dubbatan. Kun wanta barraa hin jirredha. Kun waa'ee Waaqayyoo waan sobaa amanuudha. Kun waaqa tolfamaadha. Wanti barraa hin jirre, wanti maal qulqulluu hin jirre waaqa tolfamaadha jechaadha. Kanaaf waaqni tolfamaa bara keenya inni waldaan kiristaanaa harki caalu irratti walii galtee sagadduuf sadan waaqa tokkodha yookiin sadan tokkummaadha. Kitaaba raajii keedha. By the way, kitaaba raajii kana amma irraa dubbise kan irraa argattan dubbisee kaniin amma irraa ilaalaa turre teestimoonii shanaffaa fuula 173 keessa arfaffaarra. Amma immoo kitaaba raajii akkas jedha. Teestimoonii voolumii tokkoffaa fuula 609 keessa tokkoffaa irratti akkas jedha. Modern Israel are in greater danger of forgetting God and being led into idolatry than were his ancient people. Israa'el warri ammayyaan kun warri bara kanaa Waaqayyoon irraanfatanii gara waaqa tolfamaa duukaa bu'uu irratti jira. Waaqayyoon dagatanii waaqa tolfamaa duukaa bu'uudhaanii saba warra durii yookiin Israa'eloota warra durii sana caalaa balaa hamaa yookiin balaa guddaa keessa jiru. Many idols are worshipped even by professed Sabbath keepers. Warrootuma sanbata eegna jedhaniin iyyuu nuyi saba filatamoodha sanbata eegna jedhaniin iyyuu waaqa tolfamaa baay'eetu waaqeffatamaa jechuudha. God especially charged his ancient people to guard against idolatry. Sabni warri durii suni akka waaqa tolfamaadhaaf hin saganneef waaqayyo isaanii maal godhe ture? Akeekkachiisee itti himee ture. For if they should be led away from serving the living God, yoo waaqa jiraataadhaaf hojjechuu isaaf sagadurraa kan galagalfaman ta'e, his curse would rest upon them. Abaarsi isaa akka isaan irra buufatu. While if they would love him with all their hearts, garuu garaa isaaniitiin kan isa jaallatan yoo ta'e, with all their soul, lubbuu isaaniitiin, and with all their might, humna isaaniitiin, he would abundantly bless them in basket and in store, and would remove sickness from the midst of them. Warra duraanii sana maal jedhe? Waaqa tolfamaa dhiiftanii, waaqa dhugaadhaaf, waaqa jiraataadhaaf, anaaf kan sagaddan kan hojjettan yoo ta'e, gombisaan keessan barakataan eebbaan hin guuta. Dhukkubni isin keessaa hin ba'a jedhee dubbateedha. Garuu yoo didan akka isaan kan hundumaatiin miidhamanidha. Har'a immoo warri Modern Israa'el jedhaman yookiin warri nuyi sanbata guyyaa torbaffaa qulqullinatti jedhan seera waaqayyoo eenna warri jedhanii nuyi saba filatamoodha warri jedhan iyyuu jetti. Waaqa tolfamaa baay'eetti sagadu jetti. Isaan keessaa tokko barnoota sadan tokkummaadha jala murree kan hubannu. Kan jala murree dubbannu, ija jabinaan dubbannu, waaqa dhugaa kan hin taane, iccitaa mistirii kan jedhan sana, iccita kan jedhan sana inni waaqa dhugaa miti obboloota ko. Waaqa dhugaa miti. Waaqa dhugaa miti. Warri irraa kun jetti. Warra yeroo darbee sana caalaa balaa hamaa keessa jiru jetti. Balaa hamaa keessa jiru jetti. Waa'ee sababni isaa Kiristoos Yesuus waaqni dhugaan eenyu akka ta'e dhufee nutti hima. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti isa tokkicha Waaqayyo bira ture sana malee eenyu Waaqayyo takkaan argine isa Waaqayyo bira ture isaatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Kanaaf waa'ee waaqa dhugaa sirriitti waan hubanneef warra duraa sana caalaa nu immoo balaa guddaa keessa akka jirudha. Waa'ee kanaatiif maal yaaddu? Waa'ee kanaa yeroo dhageessan, yeroo dubbistan, yeroo agartan maal sitti dhaga'ama bulu tokko? Mee dubbii kanatti yaadaa sirriitti? Dhuguu akka macaan qulqulluun jedhutti moo yaada namaadha kan nuyi barachaa jiru? Yaada namaadha kan nuyi amanaa jiru? Waaqa dhugaa isaa karaa ilma isaa wantoota nuyi agarruu fi wantoota nuyi hin agarre yuunivarsiitii kana guutummaa uume moo waaqa tolfamaa mataa keenyaan qopheeffaneetti sagadaa jirra? Akkas jedha wangeelli. Kiristoos akkas jedha wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 18-19 irratti. Sabni kun afaan isaatiin ulfina naaf kenna. Garaan isaa garuu baay'ee natti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommi namaa akka seera waaqayyootti barsiisu isa jedhe baay'eessa dubbate jedhe Isaayyaas kan dubbate. Abboommi namaa seera namaa abboommi namaa akka seera waaqayyootti maal godhu barsiisu. Obboloota koo sadan tokkummaan kan macaafa qulqulluu miti, kan waaqayyoo miti.
jala murree hubannu. Barsiisa namaadha. Barsiisa namni hundeeffatedha kan nama hubannu jala murree. Wanti sadan tokkummaa jedhu waaqa qaamaan sadiitu tokko wanti jedhamu macaafa qulqulluu jiru obboloota ko. Waa'ee kanaa hubannu adda baafnee hubannu. Macaafni qulqulluun keenya ifaadha. Ifa godhee dubbata. Ittan dhufa waan ta'eef rakkina qabu waaqni dhugaa eenyu akka ta'e as keessatti nan tuqa. Kanaaf barsiisa namaa isaa seexanni karaa namaa hundeesse sanaaf sagaduu hin qabnu. Sagaduuf hin qabnu. Tiyoorii namaatiif sagaduu hin qabnu. Yaada namaatiif, filosoofii namaatiif sagaduu hin qabnu obboloota ko. Waaqa namni tolchee, waaqa namni yaada isaatiin kalaqeef sagaduu hin qabnu. Kan kana hojjete warra Baabiloon jedhaman, Baabiloon warra kufan Phaaphaasotadha. Phaaphaasitu kana hojjete. Isaaf sagaduu hin qabnu. Yaada isaaf sagaduun, waaqa isaaf sagaduun isaaf sagaduudha. Adda baafnee hubannu waaqa dhugaa hubannu. Kanaaf obboloota ko akkuma sabni Israa'el bifa jabbiitiin warqee irraa waaqa tolfatan bara kana immoo waldaan waaqa tolfamaa ijaan hin mul'anne, waaqa tolfamaa hin argamne tolfatanitti sagadaa jiru. Mee wal bira qabnee ilaallu. Waaqa tolfamaa isa jabbii irraa tolfame sanaaf barnoota sadan tokkummaa isa waaqa tolfamaa waldaan kiristaanaatti caalaa itti sagaddu. Jabbii irraa kan tolfame waaqa ijaan mul'atu kan argamu kan namni tolfatedha. Sadan tokkummaan garuu waaqa ijaan argamu osoo hin taane filosoofiidha. Kan namni hojjete qaamaan sadii waaqa tokko jedhanii kan itti sagadan sanadha jechaadha. Inni yeroo darbee inni kan saba Israa'el ijaan mul'ata, inni bara keenyaa ijaan hin mul'atu. Akkuma bara Israa'el keessa wanti hundinuu qabatamaa ture, waan ijaan argamu waan qabatamaa ture, inni bara keenyaa immoo waan hafuuraadha. Kunillee akkasumatti dhufe jechaadha. Bifa jabbiirraa kan hojjetame, bifa jabbiitiin kan hojjetame, warqeerraa kan tolfame suni maqaa Waaqayyoon jedhamu waame. Maal jedhan sabni Israa'el? Biyya Gibxi kan si baase isa kana jedhan. Inni bara keenyaa immoo maal jedhama? Dhugaa kiristaanaati jedhanii maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutiin waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu jedhanii itti moggaasanii sagaduuf. Waan inni bifa jabbiitiin warqeerraa tolfame miiraan, sirbaan sagadaafii turan. Bara keenya garuu ikumenizim waliigalteedhaan irratti yaadaan waaqa tolfamaa kan ta'e jechaadha. Yaadaan sagaduufiidhaan aadaa godhatanii aadaa waldaa kaatolikii Room. Aadaa kana tasheen fiddee itti sagadu. Bara sana waaqa dhugaadha kan inni bakka bu'e. Waaqa dhugaa bakka buufatan, waaqa tolfamaa tolchatanii, waaqa dhugaa dhiisanii, waaqa tolfamaadhaaf sagadan, waaqa dhugaa bakka bu'a ture. Yeroon jedhu bakka waaqa dhugaa buufatanii itti sagadan jechuu godha sabni Israa'el. Waaqayyo isa dhugaa waaqa tokkichaaf ilma isaa bakka buufatan. Har'allee abbaan ilmi dhugaan hin jiru metaafooriidha yookiin bakka buusa jedhanii hariiroo abbaaf ilmaa gargar balleessanii, abbaaf ilma gargar baasanii iccita jedhanii illee akkuma kana iddoodhaa dhabamsiisan obboloota. Iddoodhaa dhabamsiisanii akkasitti barnoonni sadan tokkummaa fi bifa jabbiirraa kan tolfame, bifa warqeerraa kan tolfame, bifa jabbiitiin kan tolfame inni kan Israa'elii fi barnoota sadan tokkummaa akkasitti wal duukaa deema. Akkitti wal duukaa deema. Dubbii kanatti cimsinee ilaallu. Macaafni qulqulluun garuu waaqa dhugaa ifa godhee nutti hima. Waaqni dhugaan eenyu akka ta'e sirriitti ifa godhee nutti hima. Adeebinuu gara waaqa dhugaatti jennee waamicha nama kamiifuu kan godhu isa kanadha obboloota ko. Gara waaqa dhugaatti adeebinu jennee nama hundumaaf waamicha kan godhu isa kanadha. Barnoonni sadan tokkummaa akkuma sabni Israa'el waaqa tolfamaa bifa jabbiitiin warqee irraa tolfatan sana har'allee waldaan waaqa dhugaa dhiiftee waaqa sobaatti kan sagadaa jirtudha. Kanaaf waaqni dhugaan eenyu? Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekumsaanii jireenya bara baraate. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kaa dubbate. Eenyuun? Abbaa isaatiin si Waaqayyo isa tokkicha jedhe. Si jedhe abbaadhaan malee abbaa ilmaaf hafuura qulqulluutu sadan keenya tokko hin jedhne. Si jedhe waaqni tokkichi, si waaqni dhugaan si jedhe. Akkuma kana immoo
Yesuus Kiristoosiin ati ergite jedhe beekuun isaanii jireenya barbaade. Kanaaf waaqni dhugaan waaqni tokkichi Waaqayyo Abbaadha. Kiristoos immoo ilma isaati. Abbaaf ilma beekuun jireenya bara baraati jechuudha. Tokko Qorontos 8:6 dhufee akkas jedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis Abbaa isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame. Isa nuyi ittiin jiraannus jira. Waaqni dhugaan kanadha. Waaqni dhugaan Waaqa tokkicha Waaqayyo Abbaadha. Waaqa tokkicha Waaqayyo Abbaadha. Isa ilma tokkicha qabu. Abbaa dhugaa isa ta'e dhugaatti abbaa isa ta'e isa ilma tokkicha qabu Waaqayyo Abbaadha. Ilma tokko qaba. Dhuguma ilma qaba. Ilmi isaa kun isa nuuf jedhee fannifamedha. Isa nuuf jedhee abbaan aarsaa isa godhee nuuf jedhee gatii lubbuu keenya ofii kaffale ilma waaqaa. Waaqa tokkicha isatu ilma qaba. Kan kanaan alaa macaafni qulqulluun sadan tokkummaa hin beeku obboloota ko. Sadan tokkummaa hin beeku. Kana jedhamu irraa hubannu. Sadan tokkummaa tasayyuu hin beeku. Waaqa tolfamaa bara keenyaadha. Kottaa gara waaqa dhugaa. Kottaa waaqa dhugaa hubannaa. Gara waaqa dhugaatti deebinaa. Waaqayyoon beekuu keessa waaqa dhugaa beekuu keessa jireenya bara baraatu jira. Kottaa. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Kitaaba raajii keedha. Ministry of Healing fuula 421 keessa torbaffaadhaatti. The personality of the Father and the Son, also the unity that exists between them, are presented in the 17th chapter of John in the prayer of Christ for his disciples. Eenyummaan abbaaf kan ilmaa akkuma kana immoo tokkummaan lamaan isaanii gidduutti argamu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 keessatti mul'ifameera jetti. Kadhata Kiristoos bartoota isaatiif kadhate keessatti. Keessa 8 takkeetti. Neither pray I for this alone. Warra kana qofaadhaafan si kadhadha miti jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:8 kan jiru. But for them also which shall believe on me through their word. Karaa dubbii isaanii warra anatti amananiifis immoodha. That they all may be one. Hundi isaanii tokko akka ta'aniif. As thou, Father, art in me. Akkuma ati abbaa ana keessa jirtu. And I in you. Anis si keessa. That they also may be one in us. Nu keessatti isaallee tokko haa ta'aniif. Eenyum keetti? Abbaaf ilma keetti. That the world may believe that you have sent me. Atis akka ana ergite biyya lafaa haa amanuuf jedha. Fuula 422 keessa tokko faarata akkas jedha. The unity that exists between Christ and his disciples does not destroy the personality of either. Tokkummaan Kiristoosii fi bartoota isaa gidduutti argamu eenyummaa lamaan isaanii maal hin godhu? Iddoodhaan balleessu. Kan eenyuuf kan eenyu? Kan abbaaf kan ilmaa. They are one in purpose, in mind, in character, but not in person. Isaan kaayyoodhaan, yaadaan, amalaan tokko garuu qaamaan miti jedha. Qaamaan tokko miti jedha. Eenyu? Abbaaf ilmi kaayyoodhaan tokko, yaadaan tokko, amalaan tokko. Garuu qaamaan garaagara. It is thus that God and Christ are one. Waaqayyoof Kiristoos tokko kan ta'anii haala kanaanidha. Kanaaf tokkummaan guutuun abbaaf ilma gidduu jira malee waaqa qaama garaagaraa sadii gidduu jira jechuun miti. Even abbaaf ilma gidduu jira yeroo hin jedhu iyyuu waaqa abbaa fi waaqa ilmaa gidduu jira jechuu miti. No, akkas hin jenne. Waaqa tokkicha waaqayyo abbaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoos gidduu jira jechuudha. Sababni isaa akkamitti? Kiristoos Yesuus ilma waaqayyoo dhuguma ilma waaqayyoo waan ta'eef abbaa isaarraa waan dhalateef abbaa isaa keessaa waan ba'eef karaa hundaa abbaa isaa wajjin tokko malee waaqa abbaaf waaqa ilmaa jechuun miti. Waaqa ilmaa kan jedhamu ni Kiristoos kan biraadha. Waaqa hafuura qulqulluu kan jedhamu illee hafuura kan biraadha. Wangeelli waa'ee sadan tokkummaa barsiisu illee wangeela kan biraa kan jedhame keessaa tokkodha. Kanaaf adda baafnee hubannu. Kanaaf obboloota koo waaqa tokkicha qabna. Isatu ilma tokko qabaa. Ilma isaa nuuf aarsaa godhe jechuudha. Kanaa hubannu. Kan kana alaa waaqni dhugaan hin jiru. Kanaaf waan tolfamaan bara keenyaa kana obboloota koo adda baafnee hubachuu qabna.
Adda baafnee hubachuu qabna. Yoo akkasiin ta'u ta'e obboloota koo jireenya bara baraa dhabna. Jireenya bara baraa dhabna. Mee itti yaadnu obboloota koo itti yaadnu. Bara kana waaqa tolfamaadhaaf akka sagadan akka itti agarra. Waan kana itti yaadnu sirriitti. Dubbiin kun dubbii cimaadha. Eessa akka jirruuf maal keessa akka jirru akkamitti akka jiraachaa jirru nu hubachiisa. Garamitti illee akka deemaa jirru nu barsiisa. Waa'ee jireenya bara baraati waan ta'eef. Har'a waaqa tolfamaatti warri sagadan waldaan kiristaanaa haaromsa raajii dubbanna jedhanii dinqii garaagaraa goona jedhanii miiraan geggeeffamanii kan hojjetanidha. Akkuma sabni Israa'el gaafa bifa jabbiirraa kan tolfame bifa jabbiidhaan warqeerraa kan tolfame gaafa dhaabbatan. Seera boqonnaa 32:5 yeroo dubbistan sirbaan maal godhan? Sirbaan wacaan ayyaaneffannaadhaanitu iyyaanitu waaqa tolfamaadhaaf sagadan. Har'allee waldaan kiristaanaa sirbi ayyaanonni muuziqaan garaagaraa miiraan geggeeffamuun waaqa tolfamaadhaaf sagaduudha jechaadha. Bara keenya illee akkasuma kana. Sabni isaa waaqatti sagadantu waaqa tolfamaadha waan ta'eef yeroo sana. Har'as waldaa kiristaanaa keessaa sirbi yoo jiraate daansingii, sirbi yoo jiraate iyyuun yoo jiraate waci yoo jiraate waaqni sagadan waaqa tolfamaadha jechaadha. Waaqayyo garuu ani isin hin beekudha. Ani isin hin beekudha. Waan kanatti ayyaannu obboloota koo. Dubbii salphaa miti. Ani isin hin beekudha guyyaa tokko. Seera Ba'uu 32:35 irratti seera Ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 25 irratti itti humne ilaalla. Waamicha godheef qaba warra sana keessaa. Mee isatti nan dhufa. Kanaaf obboloota koo seexanni bifa kanaan dinqii gurguddaa waldaa kiristaanaa keessatti ofii isaatii kontirool godhee waaqa sagadaniif illee waaqa dhugaarraa erga isaan kaachiseen booda waaqa dhugaarraa erga gorsiiseen booda waaqa dhugaa yaada isaanii keessa erga balleesseen booda ofii isaatii hafuura isaatiin isaan to'atee dinqii maal raajii jedhanii akka isaan gooman godhee isaan mancaasaa. Har'a waldaan kiristaanaa kanaan guutamte. Barnoonni sadan tokkummaadhaa handhuura sagada sobaati. Kana hubachuu qabna. Kiristaanummaa bara keenyaa keessatti. Sirna maaliidha? Sirna abbaaf ilma tokko ilmummaa Yesuus Kiristoosiin kan ganudha. Kiristoos ilma Waaqayyoo miti jedha. Kiristoos ilma Waaqayyoo mitidha. Yoo amanan immoo maqaamaaf amanuudha jechaadha. Inni kan biraan eenyummaa abbaa iddoodhaa balleessa. Abbaan dhuguma abbaa Kiristoosiin ta'uu isaa iddoodhaa balleessa. Abbaaf ilma gargar kuta. Qooda macaafa qulqulluu miistirii yookiin immoo iccita kan jedhamu ol kaasa. Yoo isin waa dubbattan iccitadha. Macaafa qulqulluu kan jedhu dhiisanii yoo isin waa gaafattan macaafa qulqulluu kan jedhu dhiisanii iccita jedhu. Iccita jedhu. Kun immoo eessa jira? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti arganna. Miistirii Baabiloon the Great achirratti. Baabiloon guddittii iccita kan jedhamu mataa ishee irratti barreeffamee ture, adda ishee irratti barreeffamee ture. Warra waaqa dhugaadhaaf sagadan garuu maqaa Waaqayyoo abbaa fi kan ilma isaatiitu adda isaanii irratti barreeffamedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 ilaala. Kanaaf yeroo xumuraa kana keessa saganni waaqa dhugaa iddootti deebi'uu qaba. Iddootti deebi'uu qaba. Iddootti deebi'uu qaba. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti takkeedha. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafa irra taa'anitti saba hundumaatti, gosa hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti, nama hundumaatti labsuudhaaf bantii waaqaaf walakkaa utuu balali'uu nan argeera. 7 irratti innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaafi isa waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa jedhe. Har'a kanadha. Obboloota koo waamichi nama kamiif iyyuu goonu maal godhaa? Waaqa tolfamaa keessan dhiisaati gara waaqa dhugaa kottaa. Isa waaqa lafa galaanaaf burqoota bishaanii uumeef maal godhaa? Sagadaasa jedhudha. Sagadaasa jedhu nama hundumaaf waamicha goona. Waamicha nama hundumaatiif goonudha kun. Waaqayyo karaa addaan nu gargaaru. Akkuma Museen seera Ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 25-26 irratti akkeedhe. Museen yommuu sabni kun gadhiisatti akka jiraatan Aroonis kanatti akka gad isaan dhiise diinota isaanii birattis muka ga'oo akka ta'an in arge. Inni balbala buufatichaa keessa dhaabatee
Mee warri kan waaqayyoo taatan as gara koo kottaa jedhe. Ilmaan Lewwotaas hundinuu gara isaatti walitti qabaman jedha. Warra kam? Warra garee Musee ta'an, warra har'a immoo garee Kiristoos ta'an jechaadha. Garee Musee warri ta'an warri Lewwotaa qommoo Israa'el keessaa warri Lewwotaa gara Musee dhufan gara koo kottaa jedhe. Isaan warri Lewwonni warra waaqa tolfamaadhaaf hin sagannedha. Har'allee Kiristoos warri gara koo taatan gara koo kottaa jedha. Warri waaqa dhugaaf hin saganne, warri waaqa tolfamaaf hin saganne, waaqa dhugaadhaaf warri sagaddan gara koo kottaa jedha. Har'allee Kiristoos. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti akka jedha. Ergasiis ani ilaalee hoolicha tulluu Xiyoon irra dhaabbate nan arge. Namoonni 40,000 warri maqaan isaa maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti caafamee ture isaa wajjin turan jedha. Hoolicha tulluu Xiyoon irra dhaabateedha. Gara koo kottaa jedhan. Museen akkuma saba Israa'eliin gara koo kottaa jedhe. Warri garee koo taatan gara koo kottaa. Warri anaa wajjin waaqa dhugaaf sagaddan gara koo kottaa jedhe. Kiristoos illee warri abbaa kootiif sagaddan ani immoo ilma isaa ta'uusaa warri beektan ani ilma waaqayyoo ta'uusaa beektanii warri anaaf illee sagaddan gara koo kottaa jedhe. Har'a kana kan barbaachisu obboloota koo. Waaqayyo abbaadhaaf karaa Kiristoosiin sagaduu kana barbaada. Kanaaf isa waaqaaf lafa galaana burqota bishaanii uumeef sagadaa jennee waamna. Kun dubbii murteessaadha. Warri Kiristoos duukaa bu'an mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti warra kana. Isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaan of hin xureessinidha. Isaan qeerota duudaadha. Warri lafa hoolichi dhaqu hundumaatti isa duukaa bu'an isaan kana. Isaan kun warra sanyii namaa keessaa waaqayyoo fi hoolichaaf furaman warra jalqabaati jedha. Lafa hoolichi deemutti isa duukaa deemu. Lafa iddoo Kiristoos deemutti isa duukaa deemu. Hafuuraan, yaadaan, barnoota isaa hordofu jechuudha. Waan inni barsiise fudhatu jechuudha. Filosoofii seexanaa dhiisanii, isa waa'ee waaqa tolfamaa barsiisu dhiisanii, akkuma inni dubbii isaa keessatti waaqa dhugaa nu barsiise isa duukaa bu'u jechuudha. Isaan kun jedha warra kam jedha? Warra waaqayyoo fi hoolichaaf furamanidha. Warra abbaa fi ilmaaf furaman warra jalqabaati jedha obboloota koo. Kanaaf aniif isin gara waaqa dhugaatti yoo deebine qofa gara waaqa tokkicha waaqayyo abbaa fi ilma isaa Yesuus Kiristoos yoo deebinedha. Kan kana alaa waaqolii kan jedhaman hundinuu akkasumaanidha isaan. Akkasumanii isaan. Kanaaf waamicha xumuraa nama hundumaaf godhee kan hin dhaabu. Fuulduratti illee sagalee jabaan kan lallabamuuf jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 4. Erga sagalee biraa tokko waaqa keessa nan dhaga'e. Innis yaa saba koo cubbuu ishee keessaa akka hin qabaannetti dhaayicha ishee irraas akka hin hirmaannetti kottaa ishee keessaa ba'a. Kottaa keessaa ba'a. Warra waaqa tolfamaadhaaf sagadan filosoofii seexanaa sagada waaqa tolfamaadhaaf kan sagadan keessaa baanu yeroo isaa amma. Yoo gara waaqa dhugaatti dhufne yoo waaqa dhugaadhaaf saganne malee bineensichaaf bifa fakkeenya isaatiitiif sagaduu hin oolu. Yoo waaqa dhugaa dhiifne bineensichaaf bifa fakkeenya isaaf saganna. Dabnee gara waaqa dhugaa dhufne. Kanaaf waaqni tolfamaan bara keenyaa kallattiidhaan seenaa saba Israa'el wajjin kan wal qabatu isaan warqeedhaan tolfaman bifa jabbii wajjin wal fakkaata. Karaa hundaa wal fakkaata. Seenaan saba Israa'el yeroo sanaa har'allee addumaan warra sanbata eegna jiran wajjin warra nuyi saba filatamuudha guyyaa sanbataa qulqullatteena jedhaniin akkuma saba Israa'el seenaan isaanii immoo har'a munuurratti irra deebi'aa jira. Akkuma sabni Israa'el waaqa dhugaa dhiisanii gara waaqa tolfamaa ofii isaaniitti deebi'an har'allee waldaa waaqaati jettu waaqa dhugaa dhiiftee gara waaqa tolfamaa ofii isheetti deebite. Nullee kana hubannee gara waaqaatti akka deebinu. Museen akkuma warra Lewwotaatiin gara koo kottaa warri garee koo taatan jedhe. Kiristoos irra warri garee koo taatan gara koo kottaa. Gara Kiristoositti haa deebinu. Gooftaan dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu. Dubbii kana irra deebitanii akka qorattan akka ilaaltan asumaan afeerraa isiniif godha. Waaqa hunduma keessatti isin haa eebbisu. Guddaa eebbifamaa jechaa irra deebi'ee yeroo ibbaa qabaadhaa. Kadhata gabaabaa godhannee walitti qabnaa hin kadhanna. Abbaa keenyaa waaqa irras jiraattu karaa addaa gaarii goonee si galateeffanna. Dubbii keessa humna guddaa akkasii qabu waan nu barsiifteef. Ati tokkicha waaqa dhugaa akka taate, ilma tokkichaa akka qabdu, siin dhala waaqni kan biraa akka hin jirre. Waaqoliin kan biroon hundinuu akkasumaan akka ta'an.
bara keenya dukkanaa'ummaa addunyaa dhuunfatee jiru keessumaa waldaa kiristaanaa dhuunfatee jiru adda baastee nutti himuun fedha kee waan ta'eef maqaa gooftaa Yesuus ilma keenya haa galatu. Dubbii kee kanaan akka jiraannuuf isa kanaan duraa cubbuu keenya nuuf dhiisii hafuura kee amma ati nu guuti. Adaraa si wajjin akka walii gallu siin ala jireenyi hin jiru. Yoo si beekne qofa jireenya bara baraa arganna nu gargaare. Fedhi kan kee jaalalli kee immoo jireenya keenya irratti haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhii abbaa. Ameen.